akkasuma amma ka jireenya dhuunfaa isaan beekne hin jiru garuu yaadachiisa yoo ta'e malee haala hundaali bareedaadha. Akkamati nagaa? Anu nyirat ana mau isi nyirat. Lakki ati maal godhaa si gaafadha nagaa isiin gaafataara. Nagaa saddaaq. Fayyaadha isiin silaa na bira jirti nagaa maal irraa gaafadha. Nama ajaa'iba. Ummata qabatti kanaa na qabachiisaa beekta. Nama qabatti isaanii kana gidi. Miira kan isa nama galchiti beektaa qabatti hawaasaa ture. Gara danda'anii ta'uu yoo ni waan ni jaammale. Aye, malu dibaca dari mana terjadi orang. Wanti haaroo ini bakka ijoolleen tun bilaashuma afaansi goggoo isaan waliin jaartiin eelaa afaan goggoo geejeetiin. Amma haalee moo deengaddaa takkallee arraajji guyyaa lama moo kanaas jala dhufee silaalee guyyaa deengaddaa tokkollee afaansi goggoo osoon si bira jiraate bishaaniin si qaba ture fagoo hin jiraanii si bakka. Sanumaa fi afaansi goggoo isin ijoolleen jeetama malee gisin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانا في حمزة سيمبوني عندك سنو ما كنا في النيراتك وانا تفكرت البلدان. هاي. يا دبي. هادي فاتي هرامتي جزين سيني برنت وانا مرة دبت كان رأي قلت هرامتي كاليسا قافت تكتوي كان ربنا ترى لا كساتي كنايو ودبت نديم كده ومن اللي هرامتي هاتو wait لا يرون دراني جارتي نماتي متأمل جارتي نماتي ناقل اسمها تو منين بيك أدفاسي جارتي تشونغا فسرق أرجعني نكار أرجعني كوبيسي كوبت أرجعني سرقي أرجعني تجارتي ماله جارتي سونتاني نموندو هريا دا نما تكوجين تبتاني في وجين كل فن جارتي تاني كون جارتي تشون كانوا دليل دا توكو فاني غافا كويتي جرتو رايو جيس سنراغ أما تو اسين وانتك حارين دبني وان مدرة رجعت إلى المدرة أبدو أما اللي إلى أدوات تفوفا جرت كون أمة أوروموت اللي هارامت قرو سوزي ميديا كان راتيتي أدبتي مالتاتي بيعت مال دبتي متملي يشور لو قارف بيجزي سيمنا مدام أبتي كوشينا ست وجوه جتا برنوت باهي وان شمرن بيكين وان إرتين بيكين إفسابات إنما حتى برنوت رارجتي إنما حتى كجيلة أما اللي نمن جالا اللي جرك خجالة اللي جرك خجالة اللي جراتي كجالة بايت كان وان تيب كان تانف ديسو كتايف كيسا فراتشو قامك يا وانتي سيرا لغيفة لهندنو وباي وان غرغري ناتاولي لبات وان غرغري باي ربردر دبهيسا كرامبرتي يوتي بارسنتي شنقف كرامبرتي يوتي يجور سنو بارسنتي شنسون كاكولفات نوكو فالشي سيرا نبشان سيرا يجور كانافو وانتت دبتاير تغاري ميتي جتشو سونتاني يوها منال لتان تنتيتاتي واس سفو كيسا باي واني أمان واس نورمو انجالا نجتش سفو يقول باتي وركنا مال جتي دباولو سون دبني وان برنوتك بايو أمت حواس ورمو كان برسيف تسيفو بون سادا سيفو يو برمسا غاري دا أماني يو جالتي رابرتي نمني توكو أدتي نياتي ugu rafu ciisu kawu ofa suntaan waan beekurra ummata Oromooti barsiisuun waan guddaadha. Kanaafuu badiin isii keessa argame tokko hin jiru. Badii dhuunfaa isii yoo taate nama tokko naqu sun mataa isiiti.
waan isii afaanii ba'u qofa irraa baradhaa malee kunu karraa feenu kana malee dantaa isiitii haa jiraattu akka feete yoo jiraatte. Garuu waan feetellee yoo isiillee gara nyaattu isii qabattan arraba osoo hin taane yoo isin hin taane dhiisuudha osoo hin ta'e akkas yookiin keessaa nu dhexxanumatti kun gaarii miti jechuudha. Namni asirra koomentii kanarra yookiin gastii kanarra seenee ati faaxee maraatte akka isaati gattaa jedhu dhugaa rabbii nama nasiihaatii miti. Xilaasa namni sun. Dhugaas yoo keessaan dhexxeeyyuu dubbachuu isii simachuu diddee si qajeelchuu didde itti dhiiftee biraa ba'uudha malee asirra baatee kana jechuun koomentii yeroo barreessuun gaarii miti. Garuu barnoonni isin barsiiftu dhibba keessa dhibbatti isa dhugaa malee waan dharaa takkitti irra dhaabatte isii takka argeen beeku. Garuu wallaahi dhugaa isinin jedha akka dhalaa tokko ol baatee gandaan naman qooddu maqaa namaatiin suura gargalchee nama arrabsitu kun gandan jettu Oromoo guutuudhaan yoo nama tokko jala barreessite maqaa nama sanii qabdee irra barreessite yookiin dhabama gooti malee isimaa ol baatee safuu hiikkatti argitaniirtu waanuma isiin jireenyuma isii keessa dhanii intala safuu intala akkasii jettan malee sun jireenya mataa isiiti. Takkuun argina waa kanarratti yoo qalbii qabaattan jeequu dhiiftanii waan isin barsiisu waan isin himtu jalaa fudhachuun dirqama. Qara'aniitiin hadiisa qofa barsiisuu miti. Barnoonni addunyaa kanarra waa baay'eetti hiikamu. Sheeka qofaa osoo hin taane akka barnoonni mataa ofii of danda'e qaba. Hunduu ilaalcha ofii waan sammuun isii fudhatte nama barsiisuudha gabbaanii jechuudha. Oggola keessa ta'aniitiin yookiin ija fuula uffisanii uffatanii yookiin harka ol qabanii waan maan jechuurra fuula mulqatteetiin waan takka nasihaa takka namaa dhaamu waa barsiisutu gaariidha malee wal cabsuun hinaafuun miira akkasii keessa ba'a. Kanaaf warri dhiiraallee jechuudha keessattuu waan fokkisa dhugaa rabbii maaliif jennaan dubartii warri hinaaftee wal arrabsiti. Dhiirri mee maal dubartii hinaafee nama arrabsa? Dhiirri maa nama arrabsa dubartii irraa maal barbaada? Shamarra hinaaffaa arrabsitaa jennu dhiirri maal barbaada? Kanaafuu sirriidhaa miti isinin jennaa galatoomaadha carraan haa kennuu keessaniif. Asuuka yaanni keessa warra dhaabbate. Fudhattee? Bitadheetti maa ta'e qabatte. Bareedaadha garuu ani waa hedduus dubbachuu hin fedhu. Namni tokko akkaataan duraatii fi akkaataan boodaa adda ta'uun dirqama. Abbaa fedhe birattu. Sila dura maaliin addasitti ta'e amma maaliin garagaraa? Gaafii bareeda gaafatteesi. Amma kakak badong jechuun ayyee. Eegaa Saalimin lafa balchisee dubbachuu sodaadhee bara Saalim haati maatiin gara ta'e galte. Ati Hamza bar jaartiti akka dura kophaa jirtu sanii fi fardi sangaan tiraasaati fi fardi manatti lugaam qabu tokko jechuu feeteesi. Gaafa farda lugaamaatti fi farda sangaa adda baafachuun gaafa qalabatti quba gootee kana haa dubbatu waan naafi. Dubbii baay'ee dhoggaa malee galan dhoggani midhaan afaan nama kaayan malee dubbii afaan nama hin kaayani. Waan jedheef isatu beeka waan jedheef sanaa xumuratu man dhiistu. Maal gaachuun salaatuun beektamaa irraa dirqama wantiin dubbadhu. Maal dhabde? Maal dhabde? Achuun kaayoo asirra naayimii feete siifiin hima rakkoon qabu ana asirratti himuus hin fedhu garuu atuu ifeete jedhama malee waan. Barbaadan waan Oromoo never give up waan Oromoon irraa adda takka hin qabu. Kanaafuu waan dhabdesan himi dhabeera waan kana dhabee na barbaada jedhi waan sii barbaada yoo taate. Keeseen geena. Koi jireenyi keeka Oromoo jireenyi keeka mana keessa hundi Oromoo wajji qabda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jireenya dhuunfaallee hin qaba garuu jireenya dhuunfaallee hin qaba fakkeenyaa fi wanta priveetii fi wanta sani bakka akkasitti himuu deemu ish sani ish dhuunfaa sani akkasitti himuu deemu asirratti miti garuu akkasitti himu sani. Hin dhabe jennaan maa asirratti kan hin dhabe jette malee maa waa keessaan isiin hin dhabe waan kana jetteen isii himte maa nu hundaa bar
Maal jechuu? Taki ni beeti disi qotanii ni bina disa. No, bakali wanni be dhaggeeffadhu. Ani dhidhiibbaan ilma dhalchitu jette Oromoon. Anu dhidhiibba tana giddi dhidhiiban tanan beeku. Mee ati wannummaan ati dhabde maal inni? Jedha rakkoon qabdu himachuun fixachuu. Gaafa hafuura baafatte mul'uma fixuu bareeda na fakkaata. Fudhamanii jedhisoor. Garuu wal sattaraati jedha Quraan. Wal sattiruuna jedhe sinaafi. Ufi Oromoon jedhe bar ani. Tanaamin jaawara. Shari'aa waan dhiyeette beektaa. Nyari'aan maali hojii jettu jedhanii saniifuu qullaa wal hafuullee gaarii miti. Gorfamte haganuma jechuudha maqaan taa'amee gara tokkotti. Waan ofiillee uffata guutuu ofirraa qabdi naafiillee anillee isinillee uffata guutuu ofirraa qabdan. Maali ka qullaa zala jira moo? Aannan adii fayyadamu beektaa isin duraan waan takka tuqanii formulaan isin hin galtu. Ifoo bara akka calalattuun nuu ibsitan malee dura osoo dukkaneessitanii dukkanuma sonna ture. Si jammar waan ofii akka waa hundaan amantii irraa fudhadha. Waan si amana waa hundaa kun yookiin shira ta'uun ni mala waan tokko. Tanii miti bara mala warri durbummaadha jettanii. Durbummaaniif Hamzaan nikaa waliin godhan. Durbummaan kallacha kanarra jiraattee Hamzaan akkana na sukkuumin hin dhabne. Yookaan ammoo harka salaamata na gaafa ta'e irraan hin dhabne durbummaan asirra nan jirtu. Kanaaf durbummaan kan jirtu bakka biroo jirti. Nu kam kaadhaa isiin kan cabattee jedhe namichi. Durbummaan kan jiru bakka birooti jiraatus dhabaatus. Gowwaan durbummaa eegaa jedhamu. Yaa irra caalaa isaanii durbummaadha. Nikaa walii dannee jaarsaa isaanii dhabne. Isin kan wanti dhaagatii miidiyaa irratti naasamtu maal taatanii durbummaa gaafattan? A'uuzu billah. Bakka dirree walii laafnu. Garaana dhukkube wallah. Maal jee namichaatu garaa udaan itti baadhatu dubbii baadhachuu dadhabda yaani. Wallahi dubbiin ati baadhattu tokko hin jiru habiibii kiyya maal taate wallahi miira keessaa bahe dubbiin ati baadhattu tokko hin jiru. Hamzaan kun maal jedhama? Dubbiin ati baadhattu takka na dhageeffadhu. Dubbiin ati baadhattu takka hin jirtu. Waan ni baadhattu tokko hin jiru. Maal baadhatta? Bakka dawwalee si maaliisi? Hawaasa firaankii gooneesi? Hawaasa keenya warri kana ijabaaftanii amaree fudhatu nama dhibba namaa jira. Ni mantaate anillee biyya dawwalee kaamaal intalatee nani goma jedhu maal jechuudha? Itti dawwalaa. Waa dhufani. Hamtuuta nama jedhe kana dawwalee si himaa jechuu jira. Qaara ka dawwalanii bilbilaanii muun taatumaa dhufanii nuu himan. Lakini nuti ammallee waa takka isinitti himne. Ispiraankii. Waa dhageettu fakka godha. Ati yoo otoo jettu waan ofii hammatini mee rabbi dhugaan waa dubbisu. Re'ee midhaan biiluu ga'e bira fidanii midhaan goondara bira gadhiisanii osoo nyaanne bira hin lufti. Lakini nuti maqmaaqsa kanaa kanaan nu keenyaa miti. Alaa kulli haali firaankii taatanii jirtan. Garuu ati maaliif akkana waa qoruu barbaadda? Ilal ummanni dhageeffatuma bakka yaa'u yaabbe waraabuu fi bar kaameraan jala waa baay'ee jira. Kaameraan nama sadii yookiin nama 30 banaa jira bar. Allah san caala. Ana maala kulli haali firaankii kun godheera. Hayya sodaa maa gana himtani yaa rabbi. Sidaa gana namni kuma ga'utti firaankii tana himtan ture bar. Maalii jettu? Qoy saadiyaa qoy maalii bira taa'ee jettu? Miira keessa jira hawaasni ni.
لا أتمالي بلا تايخون ويتيا Sima bira taa'eetiin kun olii seene. إيه Mul'achuu feetamoo maaliif ta'a? لا Nuti لا ijoollee جد قف itti جد وان جد شوف درا جتة جوان درا جتة قاتل عبدنا يكفودي قف Dhiisi waan fi taa'uu homaati miti. Taa'uu naa taa'uu adiidha. Madarakiin lafuma jira. Diinni illee dhufee irra taa'uu hin danda'a. si hawaasni miira keessan bakka rabbii si uume sodaa. Ijoollee walitti. أنا كنت كسبات وأنا Duruma maqaa dha'uu nambar rabbi sheerii walii أنا godhe subhaanahu wa ta'ala. سوق جاوا كيسا ولنا كده جدي ammallee waan biraa himoo ennaa daddafa taaftaa kuma shantamarraa dhibba galcha waa himnaa ammallee. Uummanni olosoonnii fi akkana asirra beekan taa'u akkana gaafan qaamaan bira taa'u fa'aa maalayyaa laa ilaa. Hayya Hamza faadha faadha ol bira arginaan bakka dubbiin waanuma addunyaa kanarratti argamtee hin beekne dubbatan si'anii bakka sheerii walii godhan. Rabbi si nyaadhaafis. Miskiina bargisee soddaa oseenu nama 250 bicha jira. Wallaahi isa bar soddaan kun hordofaa maala. Argitee Hamza akka uummanni si jaalatu. Darajaa sana isinii kenne. Jaalala bar. Hawaasni Oromoo kun beektaa baay'ee na kabaja baay'ee na jaallataati. Maaltu afaan isaatti baay'anii aragattaa deemta. Dhigoon afaan isaa jiraachi. Jaalala si fakkaate akkana si turrisan. Heewanni haadha faate rabbi adiitiin jiimii dalagaa jirtaa? Haga kaayiroo galta akkuma jettu kan nageenya kiyyaa fi eegalee irratti galu. Interqulla deemta. Waa si fakkaate laal maashaallah. Qulla deemti maa. Hamzaati jiimii hojjettaan. Eebjuraa juutu asirra moo akka moon eebjotaarta. Dabbaa ati hin qabdu. Dabbaa faashiniin dabree amma bar. Soddaa gadhee kootu deema qabaa fedhu kootu gaafa maqaa baatatti dhuftee waa barreessite. Bakka malee kaameraa dura jirta. Waan ofii dhugaa jiimii dalaguu jirtu na fakkaata. Sa? ما Astagfirullah. Nama onnaa jedhu maqaan kana abbaa teeloo jedhu kana laalamee waan inni jedhu. Taqaraa caalaa dheerataa ta'e. ما يتقبل Ta duraa caalaa dheerataa ta'e qaamni kan kee baxaan itti dasname nama hawaataa si. Kaameraa akkas Hagol godhetti kaate malee. kan. Buuca tana kaameraa akkas godhe malee. Wallolaa jallaa viidiyoo waan abban. Kan manni miidiyaa kun si furdi si qaddise. Ummata kana beelaala. Wallolaa jalii bara kaameraa waraabbanna. A'uudhu billaahi. Bari waan ofii waan nu as keessa haasofnu akka namni aadaa warri koomentiin dhageenyeen gootanuu as keessa jirru malee. Mee wallaahi. Ni gootee. Wallaahi godhama akka warri aadaa hin dhageenye. Mee akka godha waa baay'ee haasofna. Waa baay'ee haasofna mee akkas nu godha. Iseen jira dawwala akkasaadha ammaa irraa fira dhagatte. Nama asumatti asumatti. Kunillee godhamaadha. Yaa akka namni warri ala jiru hin dhageenye namni lama keessa jiru bichaan akka haasawantiin hin godha. Bakka taphadhaa waan jiru hundaa'u yeroo biraatiin isin Mee na beektaa. barsiisa rabbii jedha. Akka bakka Ana taphadhaadha. abbaa barbaade laabii banee ol galchee akkas godhee waliin haasaa oola. Nama keessaan maqaa kiyyatti hin barbaade. لو كجد كل ديوس يبيكوتون جنة Dhiisaa. أنا بقى ربي رواية كنت أنا جلت نازلين ربي يوم ذات رواية كنت أتكلم جلت بريسنا Barsanuu sumaa ol fuudhee darajaatti godha malee namni dantala. Nama tokko komantii kan barreessee sumaatu waa'ee kutaa jee darajaatti godhe sagalee أنا 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 جلت جلت دينا نجيب ما كم كان أعرف إن جلت جلت لا لو أنين
Zim de atu arrabsaa ijoollee gorsaa ooltaa zim diin nama dhaggeeffadhu akka takka. Akka namni dhaggeeffatu qofan fedhe. Maali nama natti gootu?